Oromiyaa bakkoota hedduutti rakkoon kaadirootaa fi loltoota mootummaatiin uummatarra ga'uu jabaatee tuffee jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u kanarratti kaaba Shaggar akkasumas godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaatii fi godina Jimmaarraa odeeffannoo dhimma saamichaa dararaa rakkoowwan garaagaraa uummatarratti deemaa jiru wajjin wal qabsiisee qabee harkaa qabnaa bal'ina isaatiif hanga dhumaatti ni hordofama. Oduu keenya gama biraatiin dhiyeenyatti mariin dhala gabbayyaam Abiy Ahmadii fi Alsiisiin akka itti walii galanii turan Finfinneetti gaggeeffamaa ture milkaa'ina malee erga xumuramee booda arraba walitti dheerachuudhaan Itoophiyaa fi Masriin gara propagandaatiin lola adda addaa gaggeessaa jiraachuun mul'ataa kan jiru irratti hanga ammaatti maaltu deemaa jira kan jedhu odeeffannoo bal'aa harka qabna. Odeessa gama biraatiin dhaabbanni fayyaa idil addunyaadhaan dhukkubni COVID-19 jedhamu bal'inaan mul'atuudhaa fi haala addaatiin babal'ataa jira jechuudhaan of eeggannoo isaa irratti labsii inni baasee fi odeeffannoo miidiyaalee hedduun gabaafamaa jiru irratti nutis waan gurra isin buufnu qabannee akka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkidhaan hanga dhumaatti nu faana bu'aachaa oduu saatanaa kan isinitti himu an Leencu Biliyaasin. Oromoonni kaaba Shaggar aanaa darraa keessatti rakkoowwan adda addaa kaadiroonni isaan irraa ga'aniin miidhaa adda addaatiif saaxilamuun dhagahamaa jira. Kaaba Shaggar aanaa darraa keessatti bulchaan gandaa lafa jiraatota irraa saamuudhaa fi namoota mormii isarratti kaasan mana hidhaatti guuruudhaan rakkisaa jiraachuun dhagahamaa jira. Godina kaaba Shaggar aanaa darraa ganda Adaa Malkee keessa bulchaan gandichaa sanyii fi gandaan ofitti namoota hedduu naanneessuudhaan miseensota milishaa akkasumas basaasota ijaarrachuudhaan yeroodhaa gara yerootti qabeenya hawaasaa lafa dabalatee wantoota hunda haala barbaadeen saamaa jiraachuun mul'ataa jira. Lafa qonnaan bultoota irraa saamuudhaan namoota mormii isarratti kaasan ammoo ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdan jechuudhaan hidhatti rakkisaa jiraachuun himamaa jira. Bulchaan gandaa Adaa Malkeedhaa kan qabeenya namootaa saamaa jiru kun maqaan isaa Mahammad Ahmad Hoggaa ta'u obboleessa isaa Jamaal Ahmad jedhamu itti gaafatamaa milishaa gochuudhaan yeroo lamaaf lafa kaaree meetira 200 ol sababoota birmadummaa biyyaa jechuudhaa fi doorsa adda addaa uummata irraan ga'uudhaan irraan fudhataa jiraachuun mul'ataa jira. Dabalataanis qarshii 200,000 fi 30,000 hawaasa naannoo Afooshaan walitti qabatee jiru irraa dirqiidhaan fudhachuu uummanni naannichaa himataa kan jiran waggaa ta'u muddee 18 2023 hawaasa naannoo walitti qabuudhaan bulchaan gandichaa doorsisa yeroo eegaletti namoonni maaliif qabeenya keenya saamamaa jechuudhaan dubbatan kanneen umuriin isaanii waggaa 50 hanga 75 gidduu jiran kan baay'inni isaanii 30 ol ta'e mana hidhaatti darbatamuudhaa fi achitti hiraarfamaa jiraachuun himamaa jira. Maqaa namoota hidhamanii mana hidhaa keessatti rakkataa jiranii dhagahamaa jiruun Alii Boggaaleedhaa, Arabuu Dassaalany, Sayyidoo Aliyyuu, Abduu Ahmad, Umaruu Yaasin, Abduu Mahammad, Muyee Yaasin, Abduu Dabalaa, Mahammad Taaddasaa, Faantaa Usmaan, Jamaal Mahammad, Gonchiyyee Asheetuu, Ibiree Damisee, Asaffaaw Damisee, Usee Damisee, Taammanaa Zooduu, Ahmad Baayiruu, Assanuu Bashireem, Tsahaay Asheetuu, Sayid Sheek Ibrahim, Wallaniny Ahmad, Adamuu Hussein, Sayid Ahmad Asheetuu Aminee, Sharifuu Ahmad, Yaasin Gizaaw, Kamaal Sultaan, Mahammad Abraahim, Muyee Asheetuu fi Abduu Mahammad kanneen jedhaman akka ta'e odeeffannoon naannicha irraa himamaa jiru ifatti saaxilama. Miidhuma uummata irra gahaa jiru wajjin wal qabatee kallattii biraatiin dhagahamaa jiruunis godina Jimmaa aanaa Homanaddaa keessatti saamichi maqaa deeggarsa raayyaa ittisa impaayiraatiin gaggeeffamaa jiru hawaasa miidhaa jiraachuun dhagahamaa jira. Gareen mootummaadhaa mooraa waraanaa dhaabbataan alatti aanaalee fi godinaalee osoo hin hafin qonnaan bultoota humnaan qabee leenjii waraanaatti bobbaasuudhaan mindaadhaa fi waan nyaachisu dhabee uummata irraa maallaqa guuraa jira. Haala kanaanis godina Jimmaa aanaa Homanaddaa keessatti ergamtoonni mootummaadhaan kaadiroonni sirnichaa utubuudhaaf bobbaafaman maqaa deeggarsa raayyaa ittisa impaayiraatti ijoon nama tokko irraa qarshii 4,000 hanga 15,000tti ramaduudhaan dirqamaan akka kafalan taasisaa jiraachuudha kan uummanni himatu. Kana malees aanicha keessa dargaggoota humnaan qabanii gara leenjiitti ergaa fi namoota gaafii kaasan ammoo ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdu maqaa ijoon mana hidhaatti guuranii rakkisaa akka jiran himamaa kan jiru hoggaa ta'u
Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa keessattis dararaan lukkeelee sirnichaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu hammaatee kan jiruu fi namoota akka itti gaafatamaa dhimma nageenya aanichaa ta'anii fi kaadiroonni biroo namoota nagaa adamsaniidhaa jiraachuu uummanni Oromoo naannichaa himani. Haala kanaanis ilmaan Oromoodhaa akka Abdallaa Mahammad Umar Jaaman yakka tokko malee mana hidhaa keessatti fakkaatota isaa waliin ugguramanii rakkataa akka jiran hawaasni naannichaa ni himani. Gama biraatiin immoo baha Oromiyaadhaa godina Harargee bahaa aanaa Baddannoo keessatti dargaggoota mootummaan humnaan gara leenjii waraanaatti geessuudhaaf walitti qabee ture mana hidhaa cabsuudhaan qeerroo naannichaa baasuun dhagahamaa jira. Humnaan ukkaamsuudhaan akkasumas faayidaalee garaagaraatiin sossobuudhaan dargaggoota gara mooraa leenjiitti guuraa kan jiru mootummaan Biltsiginnaadha. Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa Baddannoodhaa Araddaa Muzammil keessatti waraanni Biltsiginnaadhaa dargaggoota humnaan qabuudhaan gara mooraa leenjiitti geessuudhaaf mana hidhaatti walitti qabaa kan turan hoggaa ta'u, muddee 18/2023 dargaggoonni naannichaa mana hidhaa san cabsuudhaan abbaa araddaa dabalatee poolisoota mana hidhaa san eegaa turan namoota 10 ol mancaadhaan erga haleelanii achii guysanii booda dargaggoota fedhii malee humnaan ukkaanfamanii turan harkaa baasuudha kan dhagahamaa jiru. Dargaggoonni kunniin mana hidhaatii ba'uun hordofuudhaan loltoonni mootummaa gara sanitti imaluudhaan dhukaasa uummata nagaa irratti bananii namoota 4 rasaasa loltoota mootummaa kanaan rukutamuudhaan yaalamaa akka jiranis itti dabaluun odeeffannoon achirraa ba'uu ni himama. Itoophiyaa fi Masriin wal waraansa arrabam akkuma itti fufanitti jiraachuun mul'ataa jira. Mariin Laga Abbayyaa dhiyeenyatti Finfinneetti gaggeeffamaa ture milkii malee erga xumuramee booda walitti komachuudhaa fi arraba walitti dheerachuun gama lamaaniyyuu mul'atu eegale. Mariin dhimma hidha guddicha Laga Abbayyaa ilaalchisee marsaa afuraffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture bu'aa tokko malee gargar kan galan hoggaa ta'u, marichi Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii gidduutti muddee 17 hanga 19 guyyoota sadiif gaggeeffamaa kan ture hoggaa ta'u, biyyoonni sadeenuu osoo walii hin galin gargar kan ba'an hoggaa ta'u, ammallee ammoo arraba walitti dheerachuu irratti argamani. Itoophiyaa fi Masriin ibsa muddee 19 baasaniin milkaa'uu dhabuu marii kanaaf quba walitti kan lolan hoggaa ta'u, Itoophiyaan furmaata seeraa fi teeknikaa fedhii biyyoota sadeenuu eegsisuuf fudhachuu dhabuu ishee irraa kan ka'e marichi milkii malee goolabame jechuudhaan miidiyaan Masriin Alaraam Onlaayin ibsa ministeera jallisii fi bishaanii wabeeffachuudhaan gabaasuun isaa mul'atee ture. Itoophiyaan ammoo gama isiitiin ibsa Masrii kana balaaleffachuudhaan inumaatu Masriin akka hin milkoofne kan godhe Masriin ilaalchuma bara gita bittaa warra koloniidhaa qabattee dhiyaachuu ishiiti jechuun isaanii mul'ate. Ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota yaa'aa gadii Suudaanii fi Masrii waliin yeroo marii marsaa afranuu dhimmoota garaagarummaa ijoo ta'an irratti mari'achuun furmaata waaraa fiduudhaaf dhimmitee fedhii guutuu mari'ataa turte jechuudhaan Itoophiyaanis qaawwee isii cufachaa akka malee ofirraa mormataa kan turte hoggaa ta'u, faallaa keenyaan ammoo Masriin ilaalcha bara gita bittaa yookiin bara kolonii qabattee dhiyaachuudhaan daandii furmaataarraa gufuu keessa jechuudhaan kan Itoophiyaan Masrii abaarte. Ministeerri jallisii fi bishaan Masrii ammoo Itoophiyaan maqaa marii jiruun deeffattee waliigaltee dhumaarraa akka hin gaamneef dubbii lafarraa akka harkifatu goote jechuudhaan kan isaanis Itoophiyaatti quba raasani. Itoophiyaan lafarraa waan biraa hojjechaa garuu ammoo isa jabeeffachuudhaaf jecha mariin akka golgaatti itti dhimma bahaa jirti. Kanaaf filatte jechuudhaan kan isaan Itoophiyaa komatani. Hidha guddicha Laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin addaan citee ture. Ji'a adoolessaa keessa marii muummicha ministeera Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitiin marichi irra deebiidhaan eegalee furmaanni akka argamuuf waliigaluu isaanii hordofeetiin kan eegalee ture. Ta'us garuu marichatti deebi'anis furmaata tokko malee gargar galuun isaanii himamaa kan jiru hoggaa ta'u, kana alattis abaarsaa fi duulli arrabaa fi piroopagaandaadhaan kallattii miidiyaatiin gaggeeffamu hanga ammaatti akkuma itti fufee jirutti argamaa jira. Odeeffannoo biraatiin dhaabbanni fayyaa addunyaa gosti COVID-19 saffisaan tamsa'aa waan jiruu fi hordofii fe'isa jechuun isaa mul'ate. Gosti COVID kan kanaan dura jiruun
Omicron jedhamu keessa taa'ee sababa saffisa guddaadhaan tamsa'aa jiruu fi hordofamuuf fe'isee jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa dubbachuun isaa beekse. Gosti COVID kun GN1 akka jedhamus ifa godhe. Gosti COVID GN1 jedhamu kun guutummaa addunyaarraa Indiyaa, Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteet dabalatee biyyoota hedduu keessatti argamee jira. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti yeroo ammaa kana yaaddoo inni uummata irratti qabu gad aanaa hoggaa ta'u talaalliin amma hojiirra jirus ittisuu akka danda'u hima. Haa ta'u malee weerarri koovidii fi dhukkuboota biroo biyyoota amma waqtii qorraatti seenaa jiran keessa dabaluu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii jirani. Vaayirasoonni dhibee hargansuu fidan kanneen akka qufaadhaa, vaayirasii hargansuu RSV jedhamuu fi dhibee nimooniyaadhaa yeroo ijoollummaa addunyaa gara bantii kaabaatti hammaachuudhaaf deema jaamaa jira. Vaayirasiin dhibee koovid fiduu yeroodhaan gara yerootti jijjiiramaa kan deemu hoggaa ta'u kun ammoo yeroo tokko tokko hanga gosti haaraan uumamutti geessa. Gosti koovid Omicron jedhamu ammatti guutummaa addunyaa irratti bal'inaan kan mul'ataa jiru hoggaa ta'u yeroo ammaa kana dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa tokkoon isaanii ammatti kan yaaddeessan ta'uu baatanis GN1 dabalatee gosoota baay'ee Omicron waliin walitti dhufeenya qaban hordoffii fe'isan duukaa bu'aa jirra jedham. Haa ta'u malee GN1 addunyaa goolee hedduu keessatti saffisaan tamsa'aa kan jiru hoggaa ta'u akka wiirtuu to'annoo fi ittisa dhibee CDC US'tti gosti GN kun yeroo ammaa Yuunaayitid Isteet keessatti hunda caalaa saffisaan tamsa'aa kan jiru hoggaa ta'u dhibee gosa kanneen uumaman keessaa parsantii 15 fi 20 qabataa jira. Ejensiin wabii fayyaa UK gama isaatiin GN1 qorannoo laaboraatoorii COVID positive ta'e keessaa parsantii 7 qabaata kan jiru hoggaa ta'u ejensiin kun ragaa kanaaf gosa kaan jiranirraa hordoffii taasisuu akka itti fufu hime. GN1 bakka hundatti saffisaan tamsa'aa kan jiru hoggaa ta'u kun ammoo tarii gosa kanaan dura irraa uumame BA2.86 jedhamu waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu pirootiinii ittiin wal horuu dabalataa qabaachuu mala jaamaa jira. Gosti kun shibeen SARS-CoV-2 coronavirus yeroo dhibeewwan vaayirasii biroo baakteeriyaan hammaataa dhufanitti keessumaa biyyoota waqtii qorraatti seenaa jiran keessatti dabaluu danda'a jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa damee dhibee mudachuu danda'u qoratu kan hime hoggaa ta'u GN1 humna ittisuu talaalliiwwan kennamaa jiran dadhabsiisuun hagam akka qabu ilaalchisee odeeffannoo muraasaatu jira. Gosa COVID duraan ture caalaa isa kanaan namoonni caalaa dhukkubsatu kan jiru gabaasni hin jiru. Haa ta'u malee lakkoofsi biyyoota ragaa namoota COVIDiin qabamanii hospitaala galan gabaasan haalaan xiqqaataa waan dhufeef dhiibbaa fayyaa inni qabu hubachuudhaaf qorannoon dabalataa hojjetamuu barbaachisa jedhamuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa himaa jira. Dhibee fi dhukkuboota hamoo ofirraa ittisuudhaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa namoonni maloota kanaa gadi akka taasisan kan gorsan hoggaa ta'u akka namni itti baay'atuu fi cufaa ta'e keessatti maaksii godhadhaam yeroo qufaatanii fi haxxifattan namarraa achi jaa yookiin haguuggadhaam akka keessan yeroo hedduu qulqulleeffadhaam talaallii koovidii fi filuu yookiin qufaa addatti warri salphatti saaxilamtan yeroo dhiyootti fudhadhaadhaam dhukkubsannaan mana turaam mallattoo ofirratti arginaan qoratamaa jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa dhaamaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.